Iyyaasuu Toleesaan jedhama. Ani barsiisaan ture ammas immoo barsiisuudhaa fi waaqayyo carraa naa laateera gidduu keessanitti. Mata dureen irratti barsiisu isinitti maniiru kanaan dura. Himameeraa? Inni himamne mini himameera taanaan ta'an ture. Sababni isaa dhumeera qaba. Waldaa kana keessatti akkan argaa turetti kennaa walii kennaa turaniiru. Anis immoo kennaa kenneera. Egaa waanuma akkasiin dubbadhaaf. Waa'ee maalii? Waa'ee kennaa. Maaliif Waaqayyoo isuma kanaan, isuma nama kenne kanaan waan barsiisu qabaa. Isa warri baratanii paastiraaf kennanii barsiisaaf anaaf naa mijateera. Kana mata duree kana gubbaarratti barsiisuun yeroodhuma isaati jedhee itti amanuutti hin jiran. Yeroodhuma isaati maqaan Waaqayyoodhaa eebbifamu. Mataa keenya gadi qabannee kadhata gabaabaa kadhannu Waaqayyo akka inni barsiisuuf. Amma yeroo kana immoo sagaleen kee kan inni caafame ittiin akka jiraannuu fi qajeelfama jireenya keenyaati. Jireenya keenya kan ittiin qajeelfannu dubbii kee yeroo dubbannu laphee keenyatti nuuf hayeefu. Sammuu keenya duwwaatuun ta'in ittiin akka jijjiiramnuuf ati nu gargaari. Ergamaan dukkanaa inni yaada namaa fuudhee deemu maqaa Gooftaa Yesuusiin adeebisu. Yaadi namaa amma ba'ee jiru maqaa Yesuusiin iddootti adeebi'u. Iddoo sagaleetti adeebi'u. Laphee sabaa gara dubbii keetiitti akka inni hin deebine kan godhu kan nama yaaddessu kan nama fuudhee sokku ammaa kaasee maqaa Yesuusiin kan hidhame ta'u. Gooftaa keenya ani nama dadhabaa. Anis obboloota koo waan ittiin caaluu hin qabu. Kanatti natti laatte duwwaan saba keetiif fidee dhufeera na gargaara. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Waa'ee kennaadhaa yeroo ka'amu waan baay'ee kaasuun hin danda'ama. Yeroo waa'ee kennaadhaa yaadnu gara laphee keenyaatti, gara yaada keenyaatti wanti dhufu wanta baay'eedha. Maaliif kennaan jira wanta sadii ilaalla kennaa yeroo kaafnu. Kennaan jira, inni kennamu jira, inni kennamuuf jira. Wanta sadiitu wal bukkee jiraachuudha. Kanaaf wanti amma kennamu maal jettanii mee hiikamu jedhaa turtaniitu. Inuma hiikamee inumatti gammadaa jechuudha. Kennaan guddaadhaaf xinnaa hin qabu kan namni namaa kenna. Yeroo sargii irratti namni kennaa namaa hin kenna. Yeroo mana ijaarratan kennaa namaaf hin kennamaa. Yeroo baratanii xumuran immoo kennaan abaaboo haa fidanii kennu namoo sana gammachiisu jechuudha. Kennaan yeroo namaa kennamu namatti tola. Nama gammachiisa jechuudha. Kanaaf kennaan kun immoo baga gammaddeedha. Baga sitti tole, baga milkoofte jedhaniiti kan inni ibsu jedhee ta'e yaadan. Kanaaf kennaa waa'ee kennaa gubbaarratti yeroo dubbannu hundumtuu akka kennaa akka dandeettii isaatiitti namaa kenna. Warra fuudhamee fi wayyaan hin kennamaa, mi'iin kennamaa, waan danda'ame namaa godhu. Arra garuu kan irratti dubbannu waa'ee kennaa Waaqayyo namaa kenneeti. Akkasumas immoo namnis immoo Waaqayyo wanta inni kennuun irra jiraatu isa kana walii wajjiniin ilaallaa. Hamma yeroo nu ga'utti isa kanatti fayyadamna. Sakaan immoo waldaan itti guutu warri kaan jedhee ta'e yaada. As keessa namoonni barsiisuu dadhabanii jiraatee miti kan adda dhufe garuu carraatu naga qabe maqaan isaa eebbifamu. Arra qulqullootaaf kan kenname maalinni isiniif kan kenname maalinni kennaa maalii fudhattanii jirtu? Hunduma keenyaaf kennaan tokko nuuf kennameera. Kennaa kana immoo Waaqayyotu nuu kenne. Innis immoo Yesuus Kiristoosiin nuuf kenne. Ameen jettuu sagana gubbaarratti. Waaqayyo abbaan ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nuuf kenne. Kennaa guddaan kennaa eenyu namarraa hin fudhatamne kennaa bara baraa inni ta'e Waaqayyo abbaan ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nuu kenne kennaa godhe. Yohaannis boqonnaa 3:16 sagalee akkana jirutu arganna. Waaqayyo akkana biyya lafaa jaallateera jedha. Tokkicha ilma isaa hamma kennutti
jireenya bara baraa akka isaan qabaataniif tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin hamma kennutti nu jaallate nama jaallataniif waan qaban kennu Waaqayyo Abbaan akka bifa isaatiif akka fakkeenya isaatiitti isa saba kana uume yoo cubbuudhaan mootummaa Waaqayyo keessaa nu baasellee Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gara mootummaa isaa bara baraatti nu deebise. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo akkanumatti nu jaallate wanta tokko malee nu jaallate haal duree tokko malee nu jaallate ayyaana isaatiin nutu fayyine wanta nu ta'uun irra hin jiraanne nu taasise Waaqayyo Abbaan maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf egaa inni kuni kennaa dinqisiisa kennaa ajaa'ibsiisaa kennaa kanatti namoota meeqa kan gammadan harka keessaniin harka keessa walitti rugadhaa kennaan kana caalee hin jiru anaaf kennaan jireenya bara baraan caalee hin jiru kennaa inni kaan innuma inni kun kan bara baraati kanaaf kennaa guddaa Waaqayyo nuu kenne kanaaf nuyi saba gammachuudhaan guutameedha kanaaf Phaawulos yeroo hundumaa gammada ammoo nan jedhaa gooftaatti gammada gooftaan dhiyoodhaa hin dhufaa gooftaan keenya hin dhufaa maqaan isaa eebbifamu kanaaf namoota meeqa gooftaa qabaachuu keessatti gammachuu kan qabdan namni gooftaa Yesuus Kiristoositti gammachuu hin qabne wanti isa gammachuu tokko illee hin jiru jala mureesitti maqaa gammachuu keenya gooftaa Yesuus maqaan isaa eebbifamu kanaaf gooftaan wanta dinqisiisaa kana inni nuu kenne kanaaf isa inni nuu kenne kanaaf immoo maal laannasa jedhu walii wajjiniin in ilaalla gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaan ilma isaa nuu kenne inni immoo maal nuu kenne lubbuu isaa nuu kenne eenyu kan lubbuu namaa kenne hin jiru lubbuu isaa nuu kenne idaa keenya nurraa fuudhe ba'aa keenya nurraa fuudhe nuyi amma mootummaa Waaqayyo keessa jirra posiishinii yookiis immoo iddoo nuti jirru amma addana miti bantii Waaqaa keessa nu kaa'ee jira Efesoon boqonnaa tokkonnaa annee dubbifan kanaaf nuyi namoota Waaqarraati ameen jennu an namoota Waaqarraati nama Waaqarraati indee maal hojjette reeddana ambaasaadara taatee hojjechuutti jirta malee angeeddana miti ambaasaadaraan jedhame isa walii dubbanna nuti addana teenye higga mangistii isa walii labsina isa addanaa miti maqaan gooftaadhaa eebbifamu kanaaf egaa macaafni qulqulluun waa'ee kennaadhaan waan jedhu waan baay'ee qaba gooftaa Yesuus lubbuu isaa nuu kenne hafuura qulqulluu nuu kenne kennaa ittiin tajaajillu nuu kenne sammuu ittiin hojjennu nuu kenne fayyaa ittiin tochoonu nuu kenne harka nuu kenne miila nuu kenne ija nuu kenne hammi kun kennaadhuma isaati maqaan isaa eebbifamu ilkaanumti nuti qabnu kun amma salphaa fakkaatanii gaafa ilkaan isin dhukkubattam taatu ilkaan 32 siin akkamatti nuu kenne isaan immoo daakkanneetu nyaanna meeqa nyaanna guyyaatti kennaa isaatiin iyyuu maqaan isaa eebbifamu sammuu nuu kenne fayyaa nuu kenne ittiin akka hojjennuuf kennaadhaan iyyuu qilleensa kana akkamatti nuu kenne bokkaa kana akkasumatti nuu kenne wanta nu barbaachisu Waaqayyo akkasumatti nuu kenne wanti nuti ofii keenya hojjetan tokko illee hin jiru kanaaf wanti nurra jiru hundinuu wayyaan keenya iyyuu kan eenyuuti yoo inni uffadhaa jedhe duwwaadha paantii keessan kan isin uffattan kanarraa wayyaa koo jettanii wanta ittiin of jejjan hin qabdan kennaa Waaqayyo isinii kenneedha maqaan isaa eebbifamu kanaaf Waaqayyoof immoo maal akka kenninu nurraa barbaada Waaqayyo anaaf isinirraa maaliif mata duree kana gubbaa irratti ilaalla Waaqayyo maal akka isaaf laannu nurraa barbaada maaliif immoo isa kana walii wajjin ilaalla Waaqayyo maal akka nuti isa laannu barbaada onnaa jettanii angafatti angafummaadhaanii Waaqayyo kan inni nurraa barbaadu lapheeruma keenya barbaada birri keessanis miti angafa waan tajaajila keessanis miti laphee keessan barbaada Waaqayyo ameen jedhu yeroo kana qopheessutti utuun kadhachuutti jiru ergaa tokkotu laphee koo irratti dhufe maal kan jedhu an birriin dhabnee laphee namaan dhabee naan jedhe an birriin dhabnee laphee namaan dhabee Waaqayyo laphee keenya argatu Waaqayyo laphee koo argadhu dhaame
laphee waaqayyoof taanaan wanta hundumaa ta'uu danda'a wanta ta'eef. An birriin namne, an warqeen namne, warqeenis birriinis kan kooti. Kan inni dhabee jiru laphee namaatiin aan jedha fuudhu qulqulluun. Arra lapheen namaa mana waaqayyoo keessa jira onnaa jenne inni kana hunda mitiigaa kan bahe jiraachuu danda'a. Maali waaqayyo kan inni natti dubbate hin beeku. Garuu an birriin namne birriinis kan kooti garee laphee namaan barbaada. Kanaaf laphee keenya barbaada waaqayyo. Laphee keenya laalluuf kaara. Ameen jennu. Namni garaasaa guutuu waaqayyoof kennuutu irra jiraata. Namni yaada isaa guutuu, humna isaa guutuu, fedha isaa guutuu waaqayyoof kenninaan waaqayyoo wanta kennu qaba, namaafis wanta kennu qaba. Namaafis waaqayyoofis wanta kennu qabaachuudha. Kanaaf hangaba waaqayyo kan inni duraa barbaadu inni duraa laphee keenya barbaada. Otuu laphee keenya laataniif birri laachuun gatiin qabu waaqayyoof. Eebbas ta'uu hin danda'u nuufis. Inni lammaffaan waaqayyo kan inni nurraa barbaadu akka nuti laallu barbaadu egaa laphee keenya erga laanne yeroo keenya laanna. Yeroo namummaa keenya laanna, aarsaa goonee laanna. Jireenya keenya laanna. Isaaf jiraanna jechuudha. Nuyi kan mataa keenyaa miti jechuudha. Laphee keenya laanneef jechuudha. Kanaaf ergaan eenyummaan keenya kan saati ta'e, yeroon keenya kan saati ta'e, humni keenya kan saati ta'e, beekumsi keenya kan saati erga ta'e, waaqayyo akka dubbii saatiitti kan nurraa barbaadu inni tokkoffaanii kennaa kurnootiin kennamu akkasumas immoo kennaa adda addaa akka inni qulqullootarraa barbaadu sagaleen waaqayyoodhaa nutti dubbata. Abrahaami si'a tokko waa'ee ilma obboleessa isaa Looxii fi lolee gaafa achi addeebi'u Malkeeseedeqii fi waan qabu keessaa 10 keessaa tokko kenneef. Namoonni bara ammaa kanaa maal jechuutti jiru? Kurnoon kuni bara kakuu moofaatti malee gara kakuu haaraatti miti kan jedhantu jiru. Garuu Abrahaam immoo otuu seerri Museedhaan hin kennamin kurnoo jalqabe. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf barumsi si'anaa bara kanaa akka namoonni hin eebbifamne gochuudhaaf barumsi adda addaa jira. Kanaaf 10 keessaa tokko kan eenyuuti? Kan eenyuuti? Kan waaqayyooti. Isinii maqaan. Kakuu haaraa keessattis immoo warra Fariisotaa, warra seera beekna jedhaniiti, warra macaafa beekna jedhantu qajeelummaan hojjetanii, qulqullummaadhaan hin jiraatanii kefoofaa keessaa, qimamaa qimimii keessaatu kurnoo baasu turan. Achumaan gooftaanii isa sanas godhaa, qajeelummaa hojjedhaa. Akkuma kurnoo sana eeddan itti fufaati immoo eegaa jedheetu Maatiyos boqonnaa 23 keessattis dubbata. Kanaaf kurnoonii kakuu haaraa keessattis, kakuu moofaa keessattis abboommii waaqayyooti. Ameen jennu. Kennaa adda addaatu kennama. Maaliif immoo kennama? Maaliif kennama? Maaliif waaqayyo barbaade kan? Inni tokkoffaan wanti nuti kenninuufi jaalalaaf kabajaa waaqayyoof qabnu mul'isuudhaaf. Yohaannis boqonnaa 3:16 gubbaarratti waaqayyo ilma isaa nuu kenne mitiire. Yeroo jaalala isaa kana yaannu, yeroo araara isaa kana yaannu kennuun nutti hin toluure. Jiriitti hin tolu. Maal fuulli keessa noo dukkanaa jira maaliif laata? Ammatu hin ceeta isiniin jedhe haalleluuyaa jettu. Mitiire? Isinii ta'a garuu. Inuma ceetu. Inuma ceetu hin jedhamu. Hin ceetaa jedhe. Haalleluuyaa. Waan isiniin jedhe isinii galeera. Konfiraansii gubbaarratti iddoo baay'eetti argineerra. Yeruma sila haalleluuyaa jedhaa utaalaa turanii gammadaa turanii harka wal qabanii wal totochoosaa turanii hin ceeta waliin jedhu gaafa waa hin kennaadhaa ga'u hin dukkanaafu. Maaliif birrii kanatu dhiiga namaatii wajjin wal qabdee jirti.
akka nama foonitti kutanii baasaniiti gaafa birriin ka'u nama dhukkubti. Gooftaan immoo maal jedhe? Gooftota lamaaf abbumamuu hin dandeessanii birriidhaa fi Waaqayyo bitamuu hin dandeessanii Maatiyoos boqonnaa 6 keessatti. Maaliif birriin hin barbaachifti, dhugaadhaa hin barbaachifti, wayyaan isaan bitama, caammaan isaan bitama, buddeenni isaan bitama, wanti hundinuu isaan ta'a wanta ta'eef miira keenya wajjin dhiiga keenya wajjin hidda dhiiga keenya qabattee jirti. Kanaaf namni birriidhaa jedhee iyyuu nama ciisa beektu. Birriidhaa jedhee malee waan gara biraa miti miqqoo. Addunyaa kana kan raasuutti jiru jaalala birrii malee waan taayitaa isheetti hin fakkaatin. Birriidhuma bakka birrii maaliif waaqa biyya lafaa kanaati. Nama bitaa baay'een isaan hiddamanii dhumaniiru amantii irraayyuu. Waaqa nu gargaaru. Ameen. Kanaaf jaalalli Kiristoosii nutti caala moo birriitu nutti caala? Kamtu isinii caala? Jaalala Waaqayyoo. Egaa akkuma shubbifnu akkuma haalleluuyaa jennu kana waan qabnu rokonaan keessaa immoo gooftaadhaaf kennuun gooftaan nurraa barbaada. Maaliif isaaf bitamuu keenya agarsiisa. Waaqayyoof han bitamaa jechuu keenya agarsiisa. Faarsaa boqonnaa 50 lakkoofsa 10 nan dubbisaa. Bifa adda addaatiin akkasiin barattan nan beeka, garuu yeroo hundumaa barsiisuun immoo barbaachisaadha. Boqonnaa 50 lakkoofsa 10 kaasee akkana jedha. An simbirroota qilleensa keessa balali'an 10 olan deebi'aa dhiifama naa godhaa. Ani aarsaa kee nan dhabe jedhee sin komaddu, aarsaan qalma keetii yeroo hundumaa fuula koo dura jira. Ani dallaa keetti tuntunoo karra kee keessaas korbeessan fudhadhu. Bineensi caakkaa keessa jiraatan hundinuu horiin tulloota kumaa irratti bobba'anis kan kooti. An simbirroota qilleensa keessa balali'an hundumaa beeka. Warra bakkee keessa adeeman hundinuus kan kooti jedha. Hundumtuu kan eenyuti? Waaqayyo dhabe. Hiyyeessaa Waaqayyo. Hiyyeessa miti Waaqayyo. Ani nuyyuu kan isaati. Nuyyuu qabeenyaa isaati. Hafuura keenya, lubbuu keenya foon keessatti kan walitti qabee jiru isa. Nuyyuu kan eenyuti? Kan Waaqayyooti. Maalaan keenya jennee ittiin wantaa taanare. Macaafa seenaa baraa duraa 29 gubbaa irrattis sagalee Waaqayyoodha akkana jedha. Sagalee Waaqayyoon naan dubbisee natti tola. Phaawulos immoo Ximootewosiin nu gorsu qaaluun si bakedha. Dubbicha lallabii waan gara biraatti dhiisii jechuu isaati. Kanaaf seenaa baraa boqonnaa 20 isa duraa boqonnaa 29 lakkoofsa 10 irraa namni gargaaronnaa jiraate nan badhaasa. Jiru taanaa immoo ofuma kootiin fudha. 29 lakkoofsa 10 irraa Daawit yeroo inni Waaqayyoof mana ijaaruudhaaf yeroo jedhetti yeroo Waaqayyoof galata galchuu gubbaa irratti kan inni dubbatetu ilaallaa. Yaa Waaqayyo isa Israa'el abbaan keenya waaqeffatu galanni bara amma bara baraatti siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo waaqarraa lafarra kan jiru hundinuu kan keeti. Waaqarras lafarras kan jiru kan keeti. Guddinni, aangoon, ulfinni, gooftummaan surraan kan keeti. Yaa Waaqayyo mootummaan kan keeti. Ati waan hundumaan ol mataa waan hundumaatis. Badhaadhummaaniif ulfinni si biraa namaaf hin dhufu. Eessaa dhufan? Badhaadhummaaf ulfinni Waaqayyo biraa dhufa. Isa Waaqayyo biraa dhufu namni ofii isaatii fudhachuu barbaada. Hatuu barbaadaa jechuudha. Garuu ulfina hin ta'u ni salphina ta'a malee. Badhaadhummaan ulfinni si biraa namaaf hin dhufa. Ati waan hundaa irratti gooftummaa qabda. Nama hundumaa guddisuuf jajjabeessuufis jabinniif aangoo situ qaba. Yaa Waaqayyo keenya nuyi amma sin galateeffannaa maqaa keessa ulfina qabeessa sin jajannaadha.
daawwititti waaqayyoof kennaa mana qulqullummaatiif ijaarsa mana qulqullummaatiif yeroo dhiyaatetti sabni suni garmalee dhiyeesse. Kanarraa kan ka'eetu situ godhe kana simboon si biraa dhufa qabeenyi si biraa dhufa kanaaf si galateeffannaa jedheetu waaqayyoof bitamuu isaa dubbata kutaa kana keessatti maqaan isaa eebbifamu. Kanaafi isa kenne sanaaf bitamnaa jechuudha. Isa qilleensa nuu kenne, isa jireenya nuu kenneef bitamuu keenya agarsiisuudhaafitu waaqayyo bitamuu keenya agarsiisuudhaafitu kudhan keessaa tokko laanna jechuudha. Innumtiyyuu isa waaqayyo nutti kenne deebifnee laanna malee kan keenya miti. Inni waaqayyo nutti kenne eegi jedhee nutti kenne. Akka barbaadettiin nyaadhu, akka barbaadettiin dhugu jedhee nutti laanne. Eegii jedhee nutti kenne. Namoota horii qabuu isaa hin dandeenyetti waaqayyo waan kenne. Nama tokko waaqayyo isaan eebbisa. Qabaa isaa beekusa. Ani maaliifan hin sooromne dheesiyaa tokko taa'ee yaade. Maaliif birrii baay'een qabaanne dhee yaade. Akkuma ni hojii jalqabeeni guyyaatti caammaa lama bitee dhaqee. Keenan gara biraa birrii dhaqa. Birrii nama fuutee fiddi. Baay'een keessanii otoo birrii qabaatan waan addaan jirtan ta'a. Dhugaa isinitti nima. Nama fuutee fiddi birrii. Markaatoo dhaqetti, iddoo akkasii dhaqetti, Dubaayii dhaqetti warra kaaniin immoo akkuma sadarkaa isaaniitti. Birrii kana wanta ittiin bite natti toluu didi caammichis. Sinii galeera. Amma immoo dhaqeetanii wanta tokko bite. Booddee maaliifan sooromuu dadhabee yeroon jedhee ofitti deebi'u ati qabaa birriidhaan beektuu naan jedhe. Otuu baay'ee sitti kenne iyyuu ittiin baddaa naan jedhe. Kanaaf sirriitti natti kenneen qoxxobee akka hin banneef. Waan nyaadhu qaba, waan uffadhu qaba, waan keessa jiraadhu qaba. Maqaan isaa eebbifamu. Phaawulos immoo maal jedha? Waan nyaadhu waan uffanne erga arganne nu gahaadha. Dhaloota ammaa immoo sitoon murteesse akka itti jettee naan jedhu mana kooti. Waan nyaadhu waan uffadhu erga nagaa jettee nuyi bakka ayyumaatti jiraannaa. Maali akka barbaadan nyaachuu barbaadu ijoolleen biraa garaa. Akka barbaadan nyaachuun immoo namoota maalitti geessuutti jira, gibira Sodoomitti geessuutti jira. Gaafa quufanii waaqayyoon hin beekan, gaafa quufanii waan hojjetan hin beekan, machiif baadhummaatti isaan kenna. Haa ta'u iyyuu malee qulqulloota waaqayyo ogummaa isaaniif kenne immoo waaqayyo birriitti gadhiisa. Ammayyuu itti gadi nuuf dhiisu. Ammayyuu warra qabaasaa beekutti nuuf laatu. Warra qabaasaa hin beekne warra ittiin badutti immoo itti nuun laati. Haali sinoo. Ittiin baddu kaa maaliif baddu maal? Jireenya koo keessatti kan yaa waaqayyo birrii qajeelummaadhaan naa kenne dee kadhadha. Waaqayyo birrii qajeelummaadhaan isiniif laatu. Ameen jettu ameen. Birrii qajeelummaa eebba qaba, fayyina qaba, inni kaanoo dhukkuba qaba, rakkina qaba. Kennaan waaqayyo immoo rakkinni duukaan nufu maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf kudhan keessaa yeroo laannu isaan sitti kenne sanaa si biraan keewwadhee fidiinuun jechuutti jira malee sinii galeera. Otuu kudhanii keessaa sagalnaa kennii tokko si gaadhe maal goona? Waaqayyo dhabee miti. Hammam akka inni garaan keenya isaaf bitamee jiru hubachiisuudhaafitu akka nuti of qorruufitu waaqayyo kana godhe birriinis warqeenis bineensi bakkees kan kooti erga jedhee waaqayyo dhabee miti kan inni nu gaafatu. Tokko waan qabnu irratti gooftaan nu miti. Birrii kiisii keessan keessa jiru kan keessan miti. Kan eenyu ture? Isin bira keewwate. Na bira kaawwatee dhaame. Angoo miteedha. Galfata bara. Galfata nyaatina. Waaqayyo nu haa gargaaru. Namichatu eessa dhattaa naani sangaan bitaa jedheetu ba'e. Sangaa bituudhaaf birrii qaba. Yoo waaqayyo jedhe jettuu reetti jedhe ni gaafatu immoo. Maali angootoo maali jennaan birrii naa kenne miti hin jedhu. Yeroo achi ba'ee jedhu
Kashalleen kiisii keessaa buute birritti. Harka isaa duwwaatu itti dhufe immoo maal ibboo maal jedhe galuuttan jira yoo Waaqayyo jedhee dhimma. Galuu boon keenya yoo Waaqayyo jedheedha. Sinii galeera. Kanaafi qabeenyaa nuti ittiin of jennu tokko illee jiru kan Waaqayyoo tammayyuu. Ameen. Bifti keenya eenyummaan keenya kan Waaqayyooti. Wayyaan kana yoo Waaqayyo jedheen duwwaan uffadha kanaachi ciisennaan achitti fanniseen ciisee laala. Caamma kaa'ennaan achi kaa'uudha. Sinii galeera. Waan ittiin of jennu hin qabu. Gaafa barbaade immoo sin barbaadaa'edha. Gaafa dhuftes qullaa kee dhufta, gaafa deemtus qullaa kee deemte jechuudha. Asitti hafachuudha. Garuu gaafa ni duudhaaf jedhanii Waaqayyoof kenna honnaa jette immoo silayyuu fuutee deemtu inni immoo kennaan jedhama. Namni tokko gaafa umuriidhaan du'anii dhukkubii ajjeesuudhaaf jedhe bakka qabeenyaa koo Waaqayyoof han kennan lakkee mo'anatta. Yeroo sana ogiddiidha waan. Jaalattee laattaa yeroos. Dhiiftee isa iyyuu laanne dhiiftee deemte malee bakka. Kanaafi amma yeroon isaa. Ameen jennu yeroo qaban. Isa kana yoo Waaqayyo gara dhumaa gubbaarratti yeroo naa kenne seera facaasee fi hammii gubbaarratti ni ilaalla isa kana. Jaalala kabaja isaaf bitamuu keenya agarsiisuudhaaf tolaanna. Inni gara biraani kennuun qaama waaqeffannaati. Qaama waaqeffannaati kennuu dhumtiyyuu. Faarsaa 96 lakkoofsa 8 akkana jedha. Nana ariifadhe. Yeroo ariitii darbeeramma gara jaarsummaatti adeemuutti jirra. Akka xiyyiitii darbachaa turre sagalee keenya amma gadi goosaa jirra. Kan warra kaanis akkuma kanatti adeema boru. 96 lakkoofsa 8 irraa akkana jedha. Saddeetiif sagal warri Xiyoon dubbisi maana. Ulfina maqaa isaatiif ta'u Waaqayyo dhiyeessa. Kennaa fidaatii gara oobdii isaa kottaa. Kennaa fidaatii gara oobdii isaa kottaa. Qulqullummaa akka mi'a miidhaginaatti naqadhaati Waaqayyoof sagadaa. Qulqullummaa akka mi'a miidhaginaatti uffadhaati Waaqayyoof sagadaa. Kennaa fidaatii oobdii isaa duratti fidaadha. Oobdii Waaqayyoo dhayeessa. Oobdiin isaa eessa? Oobdii Waaqayyoo. Isuma kana. Lafa Waaqayyo jiru oobdiin isaa achuma jira waanta ta'eef. Waaqayyo immoo iddoo hundumaa jira waanta ta'eef. Iddoo akkasii jechuu hin dandeenye. Sabni Israa'el iddoo tokko duwwaatti hidhameeti Yerusaalem duwwaatti geessaa ture. Amma garuu kakuu haaraa keessatti manni qulqullummaa anaaf isin. Ameen jennu. Isinuma manni qulqullummaadha. Kanaafi yeroo isaaf kennaa fennu isa waaqeffachuutti jirra. Isa galateeffachuutti jirra jechuudha. Fakkeenya macaafa keenyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 fi 10 irraas immoo akkasuma jedha. Macaafa keenyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 fi 10 mee namooti macaafa qabdan? Macaafa qulqulluu. Mee ol fuudhaan. Si Waaqayyo isin haa eebbisu. Katabadhaas mana keessa ittiin dubbifattu. Shaakalaa isa kanas. Maaliifi barsiisa erga ta'ee callumattanii teeppii miti qadda'u sammuun keenya wanta xinnoo ishee baata wanta ta'eef yoo mastaashaa qabanne garuu nu gargaara. Fakkeenya boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irraa akkana jedha. Qabeenyaa keetiin ija midhaan keetii hundumaa keessaa isa duraatiinis Waaqayyoof ulfina kenne. Yommus midhaan gombisaa kee guutaa daadhii waynii kee inni haaraanis guutee iddoo cuunfaa waynii kee irras inni dhangala'aa jedhetu dubbata kutaa kana keessatti. Gorsa yeroo kennu Solomoonii
qabeenyaa keetiin ija midhaan kee hundumaa keessaa isa duraatiin hangafachuudha. Bakkuraati. Bakkuraati jechuun namni jalqaba hojii argatee mindaasaa isa duraa maal gochuu qaba? Hangafa kennuu qaba. Maatiin tokko dubbii kan akkuma fudhatanitti mucaa gaafa godhatanii mucaa isa duraa ati kan Waaqayyooti ittiin jedhu. Mana koo keessatti mana abbee koo keessatti kan dura dhalate dhiiraa miti garuu isheen kan Waaqayyooti jedhee abbeen koo kenneeraafi. Haa ta'uyyuu malee kakuu haaraa keessatti hundumti keenya iyyuu hangafa taanee gooftaadhaaf of laanneerra. Ameen jennu. Yebakuraat maayibar jedha iddoo tokkotti Ibroota keessatti immoo waldaa hangafootaa taaneerra amma nuti. Kan gooftaa erga taane gooftaadhaaf erga of laanne. Kanaafi yeroo baay'ee waaqeffannaan keenya maaliin beekama? Faarfannaadhaan beekama. Shubbisuudhaan beekama. Garuu kennaan kuni waaqeffannaatti namni lakkaa'u. Waaqeffannaa isa guddaadha. Isa tagbaariidhaan yookiis hojiidhaan mul'atuudha. Yeroo faarfannu ansin jaalladha gooftaa hin nabniire. Anonnee koorraan si jaalladha. Yeroo wanti sun dhufu garuu hojiidhaan hin mul'atu. Sababa dhugaa. Dubbiin akka afaaniin faarfannu miti. Hojiidhaan mul'atu waaqeffannaan kee. Ameen jennu. Irraa gadi hin bu'inaa maaloo. Waaqayyoon kabajuudhaafitu laanna. Kanaaf namni waa'ee kennaadhaa yeroo dubbatu yeroo sila shubbisaa turu gadi nama harkaa bu'a. Gammada ammayyuu gooftaatti. Ilaa Waaqayyo isin eebbisuu barbaade. Dhugaadha isin eebbisuu barbaade. Maaliif warra 10 keessaa tokko kennanii Waaqayyo ulaabantii Waaqaa banaa'ee dhaqa. Warri 10 keessaa tokko hin laanne ammayyuu abaarsa jala jiru isaan. Si'a tokko jalqaba hojii jalqabanii waldaan keessatti waaqeffadhu kuni birri akka barbaadan godhu. Inni gusin machaa'us. Birri kana hin kennuudhaan hin dhowwadhe. Asirraataan kennuudhaan. Hin kennuudhaan nama barbaadeef isin kenna. Waan kennuudhaan keessa jirti garuu hubannaan qabu. Garuu kan irratti ta'e isinitti immoo shamuzi yeroo bitadhee galu Antudila adonirraa nyaata jaaketii fa'a. Lafa namni ilaaluurraa nyaata. Yoo kaalsii bitadhee dhufe kaalsii tokko dhiisee tokko fudhatee bada. Horiin hin barakatu. Booddee waldicha dhiisee waldaan tokko dhaqe. Waldaan mulu wangeelii dhaqe. Waldaan mulu wangeel kun immoo bara dargii keessatti bara ari'atamaa keessatti bakka itti mul'attu dhossaatti tajaajilanti. Warri obboloonni suni horii isaanii kana kennu. Maalli isin laattanii jedhee gaafan gaafadhu atoo achitti laattaa jennee isin gaafanneedhaan. Maali asittis nan kenna dheen kenne gaafuma sana. Dhaqee nama achumatti hafe. Ji'a tokko haa ta'u ji'a muraasa booda kaalsii antuuti fudhatee bade siree koo biratti hin deebi'e arge. Waaqayyo misikiriidha. Indagammaa isaa fayyaan hafan barbaadutti ka'e. Barbaadeetanii wantaa ta'e. Maal jechuun barbaade gaafati 10 keessa qalbii diddiirratte gaafati 10 keessaa tokko laachuutti ka'u kaatu Waaqayyo boojuu keessii deebisa. An jireenya kootiin argeera. Kanaafi gaafa damoosa fudhattuu qidimee akka Waaqayyo lafa kaa'e. Liqeeffatinis. Liqeeffati. Namoonni tokko liqeeffati. Nan deebisa dhani. Maal eessaa deebi'a? Hin deebi'u liqeeffatinas. Walitti qabasin jedhana akkuma argatteetti fidii kenne. Birrii 10 argannaan 10 saantimii fidiiti kenne. Har'allee 10 saantimiin iyyuu hin jirtu. Birrii dhumatu jira. Ammaaf abbuma 5 abbaa 10tu jira. Abbaa tokkotu jira. Waaqayyo immoo isuma iyyuu doolaaritti nu jijjiira. Isuma Waaqayyo nu eebbisa. Akka kanatti nafnu waldaa. Akka kanatti naftu saba Waaqayyo. Ati gooftaaf jiraadhu malee ibsiif qaba. Maqaan isaa eebbifamu. Qorontoon isa lammaffaa boqonnaa 2 yeroo baay'ee egaa inni kun beekamaadha. Macaafni qulqulluu waa'ee kennaa iddoo baay'eetti dubbata. Qorontoon isa lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 12 irraa
sagalee kana jedhutu arganna. Boqonnaa 9 booddee bal'inaa isa kana inni ilaalla 12 gubbaarratti akkana jedha. Waan hundumaatti akka arjoomtaniif karaa hundumaa isiniin badhaasa. Arjummaan keessanii isa nu harka fudhattanii fi namoonni baay'een Waaqayyoon galata hin galchu. Karaa akkasii namaaf hojjechuun galanni Waaqayyoo dhiyeeffamu caalaatti akka baay'atuuf gochuudha malee warra Waaqayyoo qulqullaa'anii fi qaawwa dhaba isaanii duuchaa duwwaa mitii jedha. Yeroo nuti warra dhabaniif iyyuu laannu isaan maali Waaqayyoon galateeffatu ulfina Waaqayyoodhaa ittiin himu si haa galatu ittiin jedhu. Kanaaf kennuun keenya kuni waaqeffannaadha. Waaqeffannaa godoloodha. Kurnaffaa illaan nu taanaanii guutummaatti Waaqayyoon waaqeffachuutti akka hin jirre jala murree isinitti himuu barbaada. Inni arfaffaani kennuun Waaqayyo wantoota nu barbaachisan akka nuuf kennu danda'u amanuu keenya. Kennuun amanuu keenya. Waaqayyo wanta nu barbaachise nuu kenna jennee Waaqayyo irratti hirkachuu keenya agarsiisa. Lakki birrii kooti yonnaa jennee Waaqayyo irra birrii keenya amanachuutti jirra jechuudha. Garuu kennuu keenyaan garuu Waaqayyo wanta nu barbaachisu naa kenna jennee Waaqayyo irratti of gatuu keenya agarsiisa. Waaqayyoon amanachuu keenya agarsiisa. Waaqayyoon hin amanattu? Hin amantu Waaqayyoon? Bakka 10 keessaa tokko kennaati ilaala. Na qoraayyuu na ilaala. Ittisa bantii Waaqayyoon naan isinii banuudhaa baadde. Daana'oon naan ittisuudhaa baadde. Gaafa isin dhowwattanii maal gaa? Daana'oo isinitti gadhiisa. Dhukkuba isinitti gadhiisa. Hattuu isinitti gadhiisa. Saamtuu isinitti gadhiisa. Hantuuta isinitti gadhiisa. Akkuma koo. Natti gadhiisee tokko al tokko. Kennuun egaa Waaqayyo wantoota nu barbaachisan akka inni nu guutu amanachuutu nurra jiraata. Hin danda'a jenna. Filiphisius boqonnaa 4 lakkoofsa 19 gubbaarratti waldaan Filiphisius Phaawulos mana hidhaa keessatti yeroo inni qophaa ta'etti birrii erganiif Afraadiitu nama jedhamutti birrii erganiif. Yeroo waa'ee isaanii dubbatu hin galateeffata. Galateeffatee maal? Waaqayyo akka baay'ina badhaadhummaa isaatiitti karaa Yesuus Kiristoos wanta hundumaa isiniif guutuudhaaf jira jedha. Karaa eenyu? Karaa Kiristoos nuuf guutu. Kanaaf kennuun Waaqayyo nu eebbisa jennee amanuu keenya agarsiisa. Amma nuti eebba artifishaalii uummachuu barbaada nam tolchee bakka. Si'a tokko namicha tokkotu bara atubuusiin Kaachamaalee jedhamtu tokko biyya dhufte. Kaachamaalee dhaloota maabaraan beeku aeroo fiigaa beeka malee. Beetonni Kaachamaalee baay'ee fiiga gar malee. Nama kanatu bitatee jira. Waa'ee gooftaa gaafa dhugaa baanii fi waa'ee otuma jedhu waa'ee asiraatii kana gaafate. Asiraatii kunan keessaa tokko naani anoon miliyoonii tokko qabaa jedhe. Miliyoonii tokko keessaa meeqa baasa? Kuma 100 mitiir. Kuma 100 kenna jechuudha. Hin baqate. Innis hin jiru qabeenyaa isaas hin jiru. Hin sokkennu. Maal amanate jechuudha? Inniti amanatte Waaqayyoo moo birriidha? Yoo Waaqayyoon amanatte si baasa, yoo birrii amanatte si gana. Nama baay'ee ganamee jira birrii amanate. Kitaabaan amma as keessatti barreesse keessa namoota milkaana kan dhawwe tokko kunan keessaa tokko Waaqayyoon dhawwachuu isaaniiti. Birrii garmalee jaallachuu isaaniiti. Birrii garmalee jaallachuu isaaniirraa kan ka'e birrii kana karaa ittiin argamu hundumaan barbaadu. Yoo barbaadan namarraas gubboo nyaata yoo nama barbaadan rukutanii si fuudhu garuu walitti qabanii ijaaranii ifitee taa'e dhagaan immoo eeyyee fixeera bakka ciisee ammaayidha. Ciisee ilaalaatu Waaqa nu haa oolchu. Ameen jennu. Inni shanaffaan hojjetoota Waaqayyootiin ittiin deeggaruu fi kan kennamu. Hojjetoota Waaqayyoo ittiin deeggaruudhaaf.
Sila kan dubbadde amantiin kennuu keenyaan ibsa. Amanuma keessanuu maaliin beekna manuti? Maaliin beekna manuu keessan? Maanni marragagacaan isaa? Termoomeetirii isaa maanni? Steetoskoppiin isaa maaliin ilaalaa manuu keessan? Gaafa isin kurnaffaa kun kan Waaqayyooti jettanii fiddanii dhugumaa jarri kunii amantii qabu. Na kana achi fakkeessa hin beekne. Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 8 hamma 12tti Haagee boqonnaa 1 5 hamma 1ttis dubbisuu hin dandeenya. Milkiyaas nan dubbisaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8. Kan argate naa dubbisaa. Macaafani fudhadhee dhufe Amaariffaa ture. Macaafni ergisaa kun immoo dafeen iddoo isaan beeku wal barreessa sankootiitii wajjini. Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 8 kaasee dubbisaa. Lakkoofsa 6 kaasee dubbisa. Itti fufees an Waaqayyo waanan ta'eefi hin geeddaramu. Kanaaf yaa ilmaan Yaaqoob isin raawwattanii hin banne. Bara abboota keessaniitti jalqabdanii hamma ammaatti isin seera tokko irraa gortaniittu. Isa hin eegnes. An Waaqayyo gooftaa maccaa gara kootti deebi'aa. Anis gara keessanitti nan deebi'aa isaaniin jedhe. Isaaniin jedheera. Isin garuu attamitti deebinaa hin jettu. Namni Waaqayyoon hin saamaa. Isin garuu ana hin saamtu. Attamitti si saamna jettanii hin gaafattu. Isin 10 keessaa tokkoon aarsaadhaanis hin saamtu. Isin sabni hundinuu ana waan saamtaniif dhugumaan abaaramtaniittu. Mana koo keessatti nyaanni akka ta'uuf 10 keessaa tokko guutummaatti gombisaa kootti galchaa. Ani immoo itti sabantii Waaqaa banee eebba danuu isin irratti yoon dhangalaasuudhaa baadhee qoraa ana ilaala. Midhaan keessan kan balleessu isinirraa nan ifadha. Maasii keessan keessaa mukeetii wayinii keessan hin maseenu. Kanaan Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbate. Isin biyya nama gammachiisu keessa waan jiraattaniif sabni warri kaan hundinuu isaan warra eebbifamoodha isiniin hin jedhu. 10 keessaa tokko akka baasan isaaniin abboome. Isin hin abaaramtanii nama baay'anii irra abaarsa jalaan ba'a. Ameen. Namoonni baay'een abaaramaa jirtu. Warri hin baarne. Quba kaasaa isiniin jedhu isin yoo beektu. Quba kaasii dhiisii miti dubbichi dhimma garaati waanta ta'eef. Abaarsa jala jirtu arra garuu yeroo si amma sa'aatii kana kaatee murteeffattu Waaqayyo si eebbise. Waaqayyo waan hin jirre illee sitti fidee guutu. Ati isaaf ta'i malee. Maqaan Waaqayyoodhaa haa eebbifamu. Maaliif amani Waaqayyoon godha. Maal jedha? Mana koo keessatti nyaati haa ta'u. Maal yoonnaatti hin qallee nyaanne addaatti hin ta'u? Hin ta'a mitiire? Garuu mana Waaqayyoo keessatti warri hojjetoonni mana Waaqayyoo eessarraa argatu? Isuma kanarraatu argatu. Qonnaa gara biraan qabanii nagada gara biraan qaban. Namoonni tokko nagada biraan jalqabu bukkeedhaan xuruudha rakkoo hin qabu. Farmiisaan hin qabu. Garuu namni waa immoo nagada jalqabuu hin danda'u nagadisaan suma kana waanta ta'eef. Namoonni baay'een karaa adda addaa tooftaa adda addaatiin nama harkaa fuudhu. Waaqayyo isinitti hin argine. Si'a tokko kennuu didan waldaan hattuu si itti ergu jedhee. Sirriin goone. Sirriidha jedhee machuutti hin jiru. Aarirraan jedhee. Garuu argasii muqalliitti diddiirradheera. Garuu mana keessa deemanii raajonni sobduun satatatataan fakkaan godhan. Gaafa nu waa'ee isaanii barsiisuutti ka'u immoo maaliif reefu nu barsiiftee naan jedhan. Yeroo sana immoo isiniin galu ture amma baga isinii galee jedhe. Gaafa nuti kennuu dinnu itti beeka karaa itti nama harkaafu. Waaqayyo itti nu laatin. Kanaaf utuun saamamin arruma akka laannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Na saamtaniidha Waaqayyo. Saamichi akka dingataan jiru. Mari'atameeti. Karaa qophaa'ee attamittiin jedhameetu nama saamama. Mitiire? Ani nama saameen beeku garuu saamtuuni yeroo mana namaa seentu yeroo nama hattu namichi kun yoom rafa
sa'atii attamiitti rafaa, eegumsi isaa attamii saree qaba, waardiyaa qaba, axiriin isaa attamii, qulfiin isaa attamii jedheetu eeggatee mari'atee dhaqee fuudha. Akkuma kanagaa nus immoo Waaqayyoon kunoonan ga'uu caamaan birrii 150 birrii isheen keessaa haftu birriin 15 immoo naan achi geessine duraa irratti mareedha. Mareennee isaa muutudha Waaqayyoon. Kanaafi Waaqayyoof hin kennoonneen annee itti bitanneerra jechuudha. Alee komsoonii ta'anii yookiis immoo maree nama sadii ta'an asuma keessa jira. Asuma keessatti mari'ata. Nu nama meeqa beektu? Yeroo deemnu nuumtu lama taanee deemnu. As keessaa wal lolaa deemna. Kenni hin kennu. Kenni hin kennu. Maali yoo akka goote akkas gootaan hin jedhu as keessa. Qabdan isiis akkasii. Qabdu mitiire. Eeyyee maali beekamaadha. Lama taanee deemna. Maali foonii jira, afurri jira. Afurri qulqulluun nu keessaa godhii nuun jedha. Foonni immoo hin godhini jedha. Ini galeera. Kanaafi afurichaaf haa boomamnu. Maqaan Waaqayyoon haa eebbifamu. Hin mari'anneetu kanatu irra ta'a, kanatu ta'a yeroo jennu Waaqayyo irratti mari'ataa jirra jechuudha. Hin saamnaa jechuudha. Na saamtaniidha Waaqayyo. Na hattanii du'aa, na saamtanii, humnaan fudhattanii, ani isinii hin laanne. Kuran keessaa tokko humna keessanii fudhattanii hinuun jechuutti jira. Warri humna keessanii fudhattanii Waaqayyo isinitti araarama. Ameen. Ameen jedhaafa. Ameen. Arra bakka hin fayyine, waldaan kun hin fayyite. Warri kaan immoo gammada, warri sirriitti immoo baasuutti jirtan Waaqayyo isin eebbisa. Walitti qabee dubbachuutti hin jiru. Maaliifi? Baaqilaa isaatii 24 affeelan iyyuu kan keessaa hin affeelamne fayyabaatu jirti. Budaa baaqilaadha ishee immoo. Waldaa keessas budaan baaqilaadhaa jirti. Yeroo nyaatan illee kan ilkaan nama cabsu. Akkasii immoo nyaatamu fuudhanii gatu. Waaqayyo isin hin gatin. Isin hin tufin Waaqayyo. Waaqayyo nama tufa. Boloota koo isin hin tufin. Hojjettoota wangeelaaf kan isaan ittiin deeggaramanii kana keessumaa qulqullootaaf jedha Galaatiyaa 6 gubbaarratti. Qorontoos boqonnaa 9:14 gubbaarratti waa'ee makanaa dubbata. Luqaas boqonnaa 8:1-3tti Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo tajaajilaa turetti horii isaaniitiin kan Gooftaa tajaajilan turaniiru kakuu haaraa keessatti. Gooftaan qonnaan qabu isaan nyaata garuu akka namaatti foon uffatee dhufe waanta ta'eef. Maaliif ergamoota miti nama tajaajiltoonni namuma mitiire. Buddeena barbaachisaa wayyaan barbaachisa. Isaan immoo waa'ee keessaniif iyyuu hin dhimmu jedha. Ibroota gubbaarratti ibroota boqonnaa 13:7 gubbaarratti immoo karaayyuun nawwatinaa isiniif iyyuu gaariin ta'uudha. Geggeessitoota waldaan danqinaa iyyuu jedha. Isiniif gaariin ta'uu dubbata. Hojjettoota wangeelaa asirraa nyaatu, maaddii kanarraa nyaatu, waldaa keessatti nyaatu. Kanaafi hin barbaachisa horiin. Inni jaaffaan harka qalleeyyiif rakkoo adda addaa keessa kan jiraataniif gargaarsa barbaachisa. Waldaan kiristiyaanaa keessa hiyyeeyyiin jiru. Hundumtuu sooressa miti. Biyya lafaa keessa jirra. Biyyi lafaa immoo adilaawiidha. Haqqiin biyya lafaa keessa jiru. Isa tokko sooromsee, isa tokko hiyyoomsa. Inni tokko gubbaa sana jira, inni tokko jalaa sana jira. Biyya lafaa keessa. Iddoo walqixxummaa gubbaatti. Gaafa Gooftaa bira nu hundumti keenya wayyaa tokko uffannaa, maaddii tokko nyaannaa, Gooftaa keenya waaqeffannaa. Asitti garuu rakkisaadha. Seera keessa deebii boqonnaa 5 gubbaarratti, boqonnaa 15 lakkoofsa 11 gubbaarratti waa'ee harka qalleeyyiidhaa dubbata sagaleen Waaqayyoodha. Haalli namni ittiin hiyyoomu baay'een jira. Dhukkubarraa ta'uu danda'a, haala jireenyaa ta'uu danda'a, karaa namni ittiin rakkina keessa bu'u baay'eedha. Diinni irratti hojjechuu danda'a, balaan irratti dhufuu danda'a. Akkuma tasaa wanti namarra bu'u jira. Waaqayyo balaa kana isin haa oolchu. Deega isin haa oolchu. Isinan eebbisa dhugaadha. Waaqayyo isin haa oolchu. Eebbifamaa. Eeyyee keessa deebii boqonnaa 15 lakkoofsa 11 irraa akkanadha.
namni deegaan biyya kee keessa waan hin dhibamneef obboleessa kee isa dhabaa fi deegaa biyya kee keessa jiruuf harka kee akka diriirsituu fi sin abboomaa'edha. Harka kee maal godhe? Diriirsisi bukkee jira. Kakuu moofaa keessatti, seera Musee keessatti kun jira. Hojii ergamootaa boqonnaa afuritti muka Kooharaa keessattis waan qaban walitti fidanii walii wajjin nyaatu turanii deegaan isaan gidduu hin jiru jechuudha. Deegaan jira, deegummaa keessaa amantootatu baasa. Arras waldaa keessa warra jiranii, warra deeganii, waldaan kiristaanaa rakkina keessaa baasuu kan jeeti. Tokko akka isaan ittiin taqaaqaman yookiis immoo akka isaan ittiin of danda'anii barumsa kennuudhaafi horiidhaan bukkee dhaabachuudhaafi nama rakkina keessaa baasuu hin dandeenye. Garuu yeroo hundumaa nyaanni jennee humnaa birrii laannee fi adagaa guddaa qaban kunis. Karaan ittiin of danda'u maruufiitu barsiisitu nurra jira jechuudha. Yoo mana barumsaa dhaqan akka isaan mana barumsaa dhaqan gochuu nan keenya. Maaliif oo baratan nama guddaa ta'u eebba ta'u waldaadha. Kanaafuu waldaan kiristaanaa immoo warra akkasii kana ilaalte horii isheetiin akka isaan baratan akka isaan nama guddaa ta'an gochuutu irra jiraata jechuudha. Ijoollee abbaa haadha hin qabne gargaaruun waaqeffannaa keessaa tokkodha Yaaqoob. Kanaaf harka qalleeyyii rakkoo adda addaa keessa bu'ani gargaaruudhaafitu birriin kennama. 10 keessaa tokko duwwaa iyyuu miti isa gara biraayyuu hin kennama. Isa kana in ilaalla. Birri buusaa yeroo jedhan namoonni hin buusu. Waaqayyoon na galatu. Amma ijoollee 30 gargaarti waldaan keenya ijoollee abbaa haadha hin qabne. Addana keessattis immoo tarii meeqa akka jiran hin beeku. In jiran taanaan waaqayyoon na galatu jiru taanaan immoo warra akkasii kuni isinii jedhin singidduu ta'anii. Isin nyaattanii isaan agabuu naa bulanii waaqayyotti iyyuu waaqayyo immoo isin gaafata waanta ta'eef isaan kana ilaaluudhaaf waaqayyo nu haa gargaaru. Saatiin keenya gahee irratti natti fakkaata yoo jira dhumeera miti. Egaa akka nama sanyii facaasuuti horii kennuun. Namni sanyii facaasu seera sanyii facaasuudhaan isinitti himuu barbaada. Sanyii facaastanii argachuudhaaf dura sanyii fayya buleessa ta'uu qaba. Sanyii isin facaaftan gaanoon kan hin nyaanne ta'uu cheekii gochuu qabdu tokko. Arras immoo warra mana waaqayyootti yeroo sanyii facaafnu hin biqila waanta eebbifama waanta ta'eef namoonni baay'een birrii ishee ciccittuu fidu gara mana waaqayyootti. Otuunni qulqulluun jiruutu ishee bakka ishee namni nurkaa fochuu dide fidna. Okkolaan fidina. Fayya buleessa ta'u akka inni biqilutti. Inni kaan otuunni abbaan dhibbaa jiruutu abbaa 10 barbaada keessa. Abbaa 5 barbaada keessa. Namoonni tokko immoo kennaa namti ayyaanni kennaadha namaa kennamu jira. Waaqayyo ayyaana kanaa isin haa badhaasu. Yoo 10 kennes yoo 20 kennes kenni ittiin jedha keessa. Hafuura kana waaqayyo isinitti dhangalaasu. Kanaaf sanyii sana beekaa. Eenammaa zar sanyii fayya buleessa. Kana beekaa gabareen tokko. Midhaan daana'oo nyaatee biqiluu hin danda'u. Kanaaf ittiin eebbifamtanii jechuudha. Inni lammaffaanii Milkiyaas akkuma siree dubbisee Milkiyaas keessatti sabni Israa'el maal dhiyeessaa ture? Okkola horii ishee ukkoltu ishee huqqattu dhiyeessaa ture. Waaqayyo immoo itti dheekkame. Waaqayyo kana akka nutti hin dheekkamnee fi eebbaan akka hin taane Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni gara biraanii seera sanyii keessatti yeroo itti sanyii facaasan beekuudha. Yeroo boqqolloo facaasanitti xaafii of facaafne hin ta'a. Ani gabareedha kanaafan achiin dhufe kanaafan kana dubbadha. Isinoo asumatti dhalattanii uraayyuu taanaanis immoo bukkee keenya jiru rakkoon hin jiru. Yerootti boqqolloo facaasanitti achi bunne masqalaam keessa of facaafne hin ta'a.
Bakka yeroo isaa eeguu qaba. Gabareen tokko asmara isaa beekuu qaba. Kanaaf yeroo itti miilaan immoo yeroo itti miilaan amma manni kun ganaa lafti isaas maaloon isaas waan baay'ee natti fakkaata. Erga manni ijaaramee xumurameen kenna jettu utuu kana keessa teessanii maal godha erga yeroo isaa darbe tokko namni tokko erga beelee dhukkubsatee erga ni du'e booddee birrii buusuun keessa maal gatii maalii qaba fayyaatti malee yeroo ላለፈው ክረምት ቤት አይሰራም ይባላል። ኪሳራ ታያችሁ nama arrafa yaatti jiru jajjabeessine taanaan gaafa inni du'ee jiru achirra dhaabattanii seenaa isaa odeessuun gatii hin qabu. Namni tokko dhimma isaan qaban. Gaafa inni du'u tajaajilaa naa baluu achiin ba'ee waggaan manaa rakkatee kunoo akkas godhee isatu nu guddise yeroo sana waan tokko laanneef. Indaami kitaaba koo kana keessa kaa'e. Indaan warra akkasii ishoo baga nurraa deeme ishoo jechuutti jiru. Isaan achitti haasaan suni isaan maal godhare? Kana hojjetee illee deemee baga deemeedha malee. Kanaaf arrasi yeroo itti ta'u jechuun barbaade. Ameen jennu. Qotee bulaan tokko sanyii isaa calli malee sanyii fayya buleessa yeroo isaattis nan facaasa jedhee calli malee caakkaatti hin facaasu. Lafa gaarii. Malkaan bareeda. Maatiyoos 13 keessatti yoo gooftaan waa'ee sanyii nama sanyii facaasu inni kaan dhagaarra bu'e inni kaan caakkaa keessa bu'e inni kaan immoo lafa gaariirra bu'eedha. Innis hin facaaftan kuni eessatti facaaftu horii keessa? Lafa gaariidha. Dura maal ta'uu qaba jechuudha lafichi? Beekamuu qaba, qotamuu qaba. Wangeelaa irratti hin facaafne taanaan iddoo gara biraatti facaaftan taanaan adagaa qaba. Namoonni tokko asiraatii isaanii biyya baay'attellu. Wallaa biyyattellu. Asitti tajaajilama maaliif erga jitti. Iddoo sirriitti facaasaan jiru jechuudha nama akkasii. Inni eebbifamu jechuudha. Addarraa nyaataa tokkoof kenna jechuudha. Tokko. Inni kaan immoo namumatti toleef kenna. Kana godhaan ture sila sitti mita. Achitti hin kenna, achitti hin kenna. Waldaan akka ta'uttis hojiirraa oolchitu hadhiiftus kan gaafatus isinii waaqayyoo fiddaniittu hojii keessa raawwattaniittu inni takkaan waaqatu gaafata. Ameen jennu. Kanaaf egaa hojii wangeelaatiif mana ijaarsaaf kennuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoon waa gargaara. Sanyiin faca'ee baay'ee galfachuudhaaf immoo baay'isanii facaasuutu irra jiraata. Baay'isanii facaasuun baay'ee galfatama. Namni harka guutee facaasuu harka guutee galfataadha macaafni qulqulluun. Kana egaa Qorontoos 2:9 lakkoofsa 6:15tti dubbifachuun baay'ee barbaachisaadha. Harka guutaatii facaasaa. Hin qusatinaa. Waaqayyoo hojii wangeelaatiif hin qusatinaa. Gabareen tokko yoo baay'een facaase baay'een argadha jedha jechuudha. Kana immoo maaliin godha? Amantiidhaan godha. Gabareen iyyuu hin amanamu. Amma qotee bulaa tokko amanuu dadhabneef nuti. Qotee bulaan tokko calluma deeminaan kana lafatti gadi naqa. Hin facaasa. Maaliif? Hin biqilaa ijaan argadhane. Akka nu gargaara. Innis hin facaaftan kunis hin biqilaa hin eebbifamtu. Qotee bulaan tokko yeroo facaasu ammuma ija isaa nyaachuudhaaf hin biiku. Ammuma jedhee hin biiku. Maaliif? Yeroo facaasanii yeroo namni gidduu kana waan baay'eetu jira. Qoromsa baay'eetu jira. Garuu amantiidhaan eega. Sini galeera. Kanaaf namoonni tokko kenni amma sii kennamaadhanii kan nama qolomsiisanii harkaa fuudhan jiru. Dhibba uraatte kuma sii taa kan namaan jedhan akkasiis hin jennu. Sini galeera. Amma namni wanti tokko shirkaa waaqayyo wajjin ta'uu barbaadu. Wajjin nagadu. Baankii dhaqaasaaf waladii kan kennusa. Waaqayyo baankii caalaa garuu si eebbisa. Garuu maalli ammanatu naa dhufa jetteen eegin ati waaqayyumaaf kenni dhiisi. Amantiidhaan eegi. Waaqayyo sii kenna. Maqaan isaa eebbifamu. Yoonnaa
doolaarii amma kana galchi, doolaarii 1,000 galchi, doolaarii 100 sii kenna jedhanii macaafarraa kan hin dubbise. Kan nama saaman baay'eetu jiru. Kisaaraadha inni kun. Amma kan nama eebbisu garaa nuyi ittiin laanneedha. Namoonni tokko yonnaan amma kana kennee amma kanatu naa dhufa honnaa jedhanii Waaqayyo kennuutti hin jiran isaan nagadatti jiru malee. Inni galeera. Kanaafi yeroo laannu eebbisuuni yeroo sana kan dhufu jira. Akkuma midhaan tokko garbuun faani dafteetu geessi. Wanta akka avokaadoo fa'aa immoo waggaa 7 ta'a. Egaa akkuma sanaatti isin dhufuu danda'a. Kanaafi amantiidhaanitu eenna malee amma akkas naa ta'a jennee eeguun nurra jiraatu. Kanaafi Qorontoos 2:9 yonnaa dubbifannee Waaqayyo warra facaasanii fi sanyii kennana. Warra sanyii hin nyaanneef. Isaan immoo buddeena kennana. Kanaafi warri baay'isanii facaasanii eebbifamu. Qorontoos 2:9 arganna. Kennuun keenya immoo rakkoo waldaa keessa jiru salphisa. Qorontoos 2:9 yonnaa dubbifatta hin argattu. Inni gara biraan kennuuni namoonni kennameef suni Waaqayyoon hin galateeffatu. Waldaan keessatti tajaajilu keessatti waa'ee namoota kanaa Waaqayyoon hin galateeffatan. Hin eebbifna. Kanaa waa'ee keessanii Waaqayyoon hin galateeffatu. Waa'ee keessaniifis immoo hin kadhatama waldaa keessatti. Kanaaf eebbi kennuu keessa jiru isa kanaa jechuudha. Isa duwwaa miti warri kennan immoo dhuguma amantoota dhugaadha jedhameetu waa'een isaanii fuula Waaqayyo duratti kadhannaan hin godhamaafi maqaan isaa eebbifamu. Isa duwwaayyuu immoo miti warri kennan immoo kadhannaan isaanii deebii argata. Ameen jennu. Kanaafi manni Waaqayyo kan inni ittiin ijaaramu birriin isuma harka jira malee diidaadha. Akka warra kaanii misiyooniin nuun fidu. Kan nu ajjeese waldaa biyya Itoophiyaa keessa warra alaatu dhufee mana ijaaree agalgaa'eedhaa kennee kornoo akka isaan hin kennan godhanii kanaafi waldaan baay'een akka kanatti abaartee jirti. Kanaaf waldaan kun immoo misiyoonii ree hin qabdu. Alaa qabdu reeyadii. Isinuma miti haalleluuyaa. Kun eebba guddaadha. Kanaaf saba Waaqayyoo asuma irratti golobaa warri abaarsa jala jirtan. Warri tuumaan birrii qabu kennuun dadhabee qornoo warri jettan isinii kadhanna amma abaarsa kana isinirraa cabsite tokko. Warri kennaa jirtan immoo itti fufaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Hin kadhannan dhumti keenya.